Ashamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu keenya guyyaa har'aa qabannee dhiyaannee jirra. Hangafoota oduutiin eegalla. Wallagga Lixaa Aanaa Begii keessatti uummanni bal'aan weerara dhibee busaa fi hanqina nyaataan miidhamaa jiraachuun himame. Sochii faannoo godina Jimmaa saaxilte jechuun dargaggoo Sultaan Abbaa Joobir hidhuun dhaga'ame. Biyya Keeniyaatti Oromoon Ormaa Irreecha haala ho'aa ta'een kabajatan. Dhalattoonni Tigraay miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sababa eenyummaa isaanii hidhaman akka jiran obbo Geetaachoo Raddaa himan. Lolaa hamaa Niiwoork mudatee labsii yeroo muddamaa labsame. Kunneen hangafoota oduu turanii amma bal'ina oduutti dabarraa oduu wajjin ana Maanu'eel Laggaati. Godina Wallagga Lixaa Aanaa Begiitti uummanni bal'aan weerara dhibee busaa fi hanqina nyaataan miidhamaa jiraachuun himame. Weerarri dhibee busaa baatii 3 dura lixa Oromiyaa aanaalee garaa keessatti mudate cimuun sadarkaa hamaa irra ga'uun dhaga'ame. Keessumattuu godina Wallagga Lixaa Aanaa Begii fi Qondaalaa keessatti weerara dhibee busaa kanaan cinatti hanqina nyaataa mudateen hawaasni gaaga'ama hamaa keessa jiraachuutu himame. Hoogganaan buufata fayyaa Aanaa Begii obbo Lataa Bantii yaada waliif TV'f kennaniin namoota 10,250 dhibee busaatiin qabamanii sadarkaa dhaabbilee wal'aansaatti yaalamaa turan keessaa namoonni 26 lubbuun darbuu isaanii himaniiru. Dabaluunis warreen kun warra sadarkaa dhaabbilee wal'aansaatti yaalamanii lubbuun darbaniiti malee lakkoofsi namoota du'anii kanaa ol ta'aa jedhaniiru. Jiraattonni hospitaala Begiitti yaalamaa jiran yaada kennaniin boolla tokkotti nama 2-3 awwaalaa jirra. Namni bula danfisee walii kennullee dhibeeraa jedhan. Sochii faannoo godina Jimmaa saaxilte jechuun dargaggoo Sultaan Abbaa Joobir hidhuun dhaga'ame. Jiraataa godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo kan ta'ee fi dargaggoon erga yuunivarsiitii irraa eebbifamee hojii mataa isaatii uumee jiraataa jiru Sultaan Abbaa Joobir hidhamuu maddeen himan. Sababni hidhaa dargaggoo kanaa sochii faannoo godina Jimmaa Aanaa Limmuu Kosaa gara miidiyaaleetiin geesse maqaa jedhuu fi sochii faannoo saaxiluun isaa akka yakkaatti ilaalamuun hidhamuun isaa beekamee jira. Hidhaan dargaggoo kanaa irratti raawwate hammam tokko mootummaan Bilxiginnaa fi humnoonni faannoo qindoominaan hojjechaa akka jiran kan agarsiisudha jechuun maddeen yaada isaanii nuuf ibsaniiru. Biyya Keeniyaatti Oromoon Ormaa Irreecha haala ho'aa ta'een kabajatan. Keeniyaa kaawuntii Taanaa Riiver keessatti kan argamtu magaalaa Bangal keessatti feestivaalli aadaa Oromoota Ormaa walitti fide Irreechi haala ho'a ta'een kabajame. Feestivaalli aadaa kunis kan yeroo duraatiif qophaa'ee waggaa ta'u aadaa dagatamee deebisanii ijaaruu fi bakkatti deebisuuf kan kaayyeeffate ta'uu kanneen qopheessan himaniiru. Sagantaan kun maqaa Irreecha jedhu haa qabaatuyyuu malee aadaa malkaatti bu'anii irreeffachuu kan wal fakkaatu miti. Kaaba bahaa Keeniyaa gogiinsi akkaan itti hammaatu kana keessa waqtiin kun birraa ta'uudhaa baatus haala kabaja Irreechaa Oromiyaan wal simuun qophaa'e. Agarsiisa aadaa kanaa gara caalu dargaggoota kaawuntii Taanaa Riivertu kaka'umsa ofiitiin qopheesse. Oromoo Itoophiyaa keessa jiru wajjin jaalalaa fi tokkummaa qabnu agarsiisuuf qopheessinee jedha dargaggoo Abduhaab Abdii Allaangoo. Sirboonni artistoota Oromoo kanneen akka Hacaaluu Hundeessaa, Caalaa Bultumee, Qamar Yusuuf, Faayisaa Furii fi kaanis asitti guddoo beekamu. Keessattuu artistiin waggaa 3 dura wareegame Hacaaluu Hundeessaa dargaggoota biratti hedduu leellifama. Hirmaattonnis xiqqaa guddaan dhiiraa durbaan uffata aadaan faayamanii sagantaa kanarratti argaman. Keessattuu uffanni alaabaa ABO fi Oromiyaan faayaman daran bal'inaan mul'atu. Hawaasni asii fageenya lafaan kiiloomeetira 100 hedduu fagaatanis haala siyaasaa, aadaa fi sabboonummaa Oromiyaa keessa jiru dhiheenyaan guddoo beeku. Akka jaaroleen hawaasichaa himanitti Oromoon Ormaa lafa jireenya isaanii duraanii kibba Itoophiyaa Meeggaa irraa ganna 500 oliin dura ka'uun daangaa cehuun Keeniyaa qubatan. Sagantaa yeroo jalqabaaf qophaa'e kanarratti agarsiisni aadaa kanneen akka afaan Oromaan nagaa wal fuudhuu, eebba, sirba aadaa fi kaanis miidhaginaan dhiyaatan. Kanneen sagantaa kanarratti hirmaatan bulchiisa Xaanaa Riiver garaa dhiyoo fi fagoo irraa dhufan. Waldeennaa, Maadugoo, Burraa, Hoolaa, Garseen, Laga Laamurraa kan dhufantu jira jedha Abduwaab. Irreechi kun kan jalqabaati. Kan itti aanu bisaan maanyaatti miidhassinaa jechuun feestivaala kana itti fufuun waggaan miidhassuu akka fedhan himan. Dhalattoonni Tigraay miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa sababa eenyummaa isaanii hidhaman akka jiran obbo Geetaachoo Raddaa himan.
Bu'uura waliigaltee Piriitooriyaatiin dhalattoonni Tigraay miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hedduun galmeen himata isaanii cufamuun kan gadhiifaman ta'us ammallee lakkoofsaan hedduu kan ta'an dhalattoonni Tigraay miseensonni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hedduun hidhamanii jiraachuu bulchaan bulchiisa yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa himan. Obbo Geetaachoo Raddaa kana kan dubbatan dura taa'aa paartii TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin guyyaa kaleessaa wayita ibsa miidiyaaleef kennanitti ture. Itti dabaluun naannoo Amaaraa keessatti hidhamanii kan jiran dhalattoonni Tigraay qondaalonni waraanaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa haalli qabiinsa mirga namoomaa isaanii hamaa fi yaaddessaa ta'uus kaasaniiru. Kana malees hojiin namoota lola irratti wareegamanii maatiitti himuu xumuramuu ibsuun torban achi aanu keessa guyyaan gaddaa labsamuun tokko tokko maatii wareegamtootaatti akka himamus ibsaniiru. Dura taa'aan TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el dhaabni isaanii walgahii gaggeesseen sagantaa tarsiimoo fi wantoota sirreessuu qabu hunda sakatta'uu himan. Bu'uura qajeelfamaa fi seera paartichaatiin wantoonni sirreessinu danuunis jiru jedhaniiru. Lolaa hamaa Niiwuorkitti mudatee labsii yeroo muddamaa labsame. Ameerikaa magaalaa Niiwuorkitti balaa lolaa hamaa mudatee wal qabatee labsii yeroo muddamaa labsame. Daandiin geejjiba baaburaa lafa jalaa hedduun akkasumas daandiiwwan saffisaa magaalattii lolaadhaan liqinfamaniiru. Balaa lolaa kanaan buufataaleen xiyyaaraa magaalattii keessa jiran keessaa tokko jimaata kaleessaa cufameera. Naannolee magaalattii tokko tokkotti ammoo roobni cimaan kan roobe yoo ta'u, halkan edaa kutaalee magaalattii birootti roobni xiqqaan akka roobu raagamee ture. Kun obomboleettii hamaa lubbuu namaa balaarra buusudha jedhan bulchaan Niiwuork Kaatii Hucul. Ergaa karaa X yookaan Tiwiitara irratti maxxansaniin sababa rooba cimaa guutuu Niiwuork, Loong Aayilaandii fi gammoojjii Harsan keessatti roobeen labsii yeroo muddamaa labsameera jedhan. Bulchaan kun namoonni bakka nageenya qabu keessa turuu fi daandii lolaadhaan guutame irra deemuu irraa akka of qusatan dhaamaniiru. Sababa lolaa kanaan hanga ammaatti lubbuun namaa darbe yookaan miidhaan qaamaa qaqqabe hin jiru. Magaalaa Niiwuork irraa baay'ee hin fagaanne Hoboken, Niiwu Jeersii keessatti labsii yeroo muddamaa labsameera. Kantiibaan magaalaa Niiwuork Eriik Admaas namoonni dammaqinaan akka of eeggatan dhaamaniiru. Kantiibaan magaalattii daandiin baaburaa magaalattii garmalee waan dhiphateef magaalattii keessa socho'uun rakkisaa ta'uu ibsaniiru. Kantiibaa Adams jimaata galgala miidiyaaleef akka ibsanitti namoota 15 sababa lolaa kanaan karaa ba'an dhabanii konkolaataa fi kutaa koondoominiyeemii jala jiru keessatti ugguraman baraaramaniiru. Odeeffannoon ejensii geejjiba magaalattii baasee akka mul'isutti lolaa cimaan sarara baaburaa gurguddoo magaalaa Niiwuork haalaan jeeqeera. Sararoonni baaburaa lafa jalaa tokko tokko guutummaatti kan cufaman yoo ta'u, buufataaleen baaburaa hedduun cufamaniiru. Naannoo tokko tokkotti hojjettoonni balaa tasaa namoota gamoo lolaan guutame keessatti qabaman baraaruuf bidiruu fayyadamuun isaanis gabaafameera. Suuraa fi viidiyoon namoonni naannoo hedduutti lolaa keessatti hamma jilba isaaniitti liqinfamanii fi karaa ittiin bahan dhabanii burjaaja'aa turan marsariitii hawaasaa irratti mul'ateera. Egaan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffattoota Gadaa Miidiyaa Neetwoork oduu fi odeeffannoo dabalatee qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo karaa toora YouTube chaanaalii Gadaa Miidiyaa Neetwoork sabiskiraayib laayik gochuun nu hordofuu hin dagatinaa jecha oduun guyyaa har'aaf qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata ture. Ana wajjin sa'aatii oduutti walitti deebina. Hangasittuu qophiilee Gadaa Miidiyaa Neetwoork kanneen biroo wajjin turtii gaarii.